Hi there, welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere and talk with our engaging lessons, helpful tips and fun exercises. Kutaa 72 Part 72. Let's go. Adept art. Adept art. Adept art. Kana jechuun cimaadha. Qaxalee Oromiffaan like qalxaaffaa ka jennu jechuudha afaan Amaariffaatiin. So qalxaaffaa baay'ee cimaadha like strong or clever ka jennu irrayyuu more actively engage ka jedhu jechuudha waa tokko irratti taaskii tokko yookiin activity kenname tokko irratti namni tokko nature actively waa tokko hojjechuu dammaqinaan qaxalummaa jechuudha akkasiin yoo qabaate adept art ka jedhu kana fayyadamne ibsuu dandeenya jechuudha. Adjective kun adjective dha. So we can use this adjective along with this preposition at. Adept art jechuun qalxaaffaa yookiin qaxalee yookiin baay'ee cimaa jechaa jirra jechuudha. Let's say I'm adept at teaching. On teaching, just adept at. I'm adept at teaching. I'm adept at teaching jechuun ani barsiisutti qaxaleedha yookiis qalxaaffaadha yookiis cimaadha isa jennudha jechuudha. I'm adept at teaching. Can you say it with me? I'm adept at teaching. Good. Jedhaa meesni nafana yaala. I'm adept at teaching. Asti arifadha. I'm adept at teaching. Good. I'm adept at teaching. I'm adept at teaching. I am adept at teaching jechuun ani barsiisutti cimaadha jechaa jirra jechuudha. So adept at ka jedhu kana fayyadamne waan itti qaxalee ta'an yookiis namni tokko qaxalee yookiin baay'ee qalxaaffaa ta'e sana himuu dandeenya jechuudha. He's adept at maths. He's adept at maths. Wow! He's adept at maths. Inni herreega irratti. Whether it is a subject, whether it is a mathematics subject or any kind of mathematical equation or expression or task, just inni cimaadha taanaan hojii herreega kamiyyuu haa ta'u, equation kamii haa ta'u, or koortii maatisii mayyuu haa ta'u, so inni herreega irratti cimaadha taanaan just maal jechuu dandeenya? He's adept at maths. He's adept at maths. Wow, trust him. He's adept at maths or he's adept at math jechuu dandeenya jechuudha. Inni herreega irratti baay'ee qaxaleedha yookiis qalxaaffaadha. He's active jechaa jirra jechuudha. On what? At maths. At maths. Adept at. So eenyutu ingiliffa dubbachuutti cimaadha or qalxaafaadha or cimaa ka jedhu kana more gara qaxalee ka jedhu osoo fudhanneetu more express godha ishee adept at ka jedhu kana cimaa yeroo jennu maybe you can use strong or clever kanaafan kana fakkaataniidha. More garuu inni kun activity waan just active ta'uu hojiilee kan wal qabatu waan ta'eef cimina irra kan darbe qaxalee ka jedhu kana fayyadamuu dandeenya. So eenyutu ingiliffa dubbachuutti qaxaleedha or qalxaaffaadha jechuu yoo barbaanne afaan ingiliffaatii maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Please put your answer in the comment section. Please don't forget to try with us. The more you practice, the better you become. The more you practice, the better you become. Hammuma yaallu, hammuma deddeebinee jennu improve goona yookiis advance gochaa deemna waan ta'eef dandeettii dubbachuu afaan ingiliffaa keenyaa. So don't forget. To try it again and again, to practice it again and again. Because the more you practice, the better you become.
As the foreign said, the more you practice, the better you become. Akkuma isaan jedhani hammuma yaaltu maal taataa perfect taataa jechuudha. The next adjective along with this preposition is that adverse to. Adverse kan jedhu kana baay'inaan yeroo garaagaraa ni fayyadamna. Adverse jechuun faallaa kan ittiin mormu just inni tsaaran kan jedhan jechuudha afaan Amaariffaatiin kan ittiin faallessu like oppose against isa jennu sana jechuudha. Against, oppose. Just this go against with this oppose with this isa jennu sana jechuudha. Adverse jechuun faallessu kan mormu jechuudha. Good. For example, you always adverse to change. Mr. X, Chala, or Chalto, or Bona, or Bonto. What's wrong with you? You always adverse to change. You always adverse to change. Yeroo hundumaa ati faallaa jijjiiramaati. Jijjiirama hin jaallattu, hin jibbitaa, hin feetu. What's wrong with maal taate jechuu dandeenya. Akkana jechuun you always adverse to change. Adverse to change jechuun just sanaan kan oppose godhu, san against kan godhu. Just here we are saying that Miss X or Mr. X is go against with the change. Change sana, jijjiirama sana hin faallessa. Against gochaa jira, hin fudhatu jechuudha. That's why we say you always adverse to change. You always adverse to change. Adverse to kan jedhu sun maal jechuudha? Faallessuu jechuudha. Most of us adverse to technology. Of course, nuyi baay'een keenya namoonni baay'een teekii yookiis teek bees jaantaan teknoolojii taa'amma dhufan kana mormina hin fudhan baay'een waan ni jennaan. So most of us adverse to technology. Most of us adverse to technology. Most of us adverse to technology jechuun hedduun keenya teknoolojii ni mormina. Hedduun keenya teknoolojii ni mormina. Ittiin faallessina. Hin feenu jechuudha. Just oppose goona. Against goona jechuudha. So afaan Ingiliffaatiin hedduun keenya teknoolojii ni mormina yookiin ni faallessina jechuu barbaan. Can say that most of us adverse to technology. Most of us adverse to technology jechuu dandeenya jechuudha. Inni kabiraan ambivalent about. Ambivalent about. This means that the mixed feeling or the complex feeling about certain thing. For example, namni tokko issue tokko yookiis immoo waa ta'e tokko miira wal makaa. This means amma ta'e gammachuu, amma ta'e immoo gadda. Waan ta'e isaa yoo yaadu ni gammada. Just enjoy godha, rejoice godha. Waa ta'e isaa gaafa yaadu immoo ni gadda. Ni gadda yookiis xiqqoo isheen sodaachisa. Akka miira wal makaa wayii qabaatu isa yoo ta'e wanta akkasii yeroo baay'ee deelii laayifii keenya keessatti ni mul'ata. So miira akkasii miira wal makaa qabaa naam hin jedhu. So akkana jechuu barbaan ambivalent. Ambivalent about jechuu dandeenya jechuudha. Ambivalent about. Ambivalent about. For example, I felt ambivalent about this opportunity. I felt ambivalent about this opportunity. Just I do have a mixed feeling about this opportunity jechaa jirra jechuudha. To certain extent, I feel happy as well as to certain extent I feel sorry or sadness. Nuti tolaan jirus nuti tolaas jira. Just we do have a mixed feeling or a complex feeling about that opportunity. That opportunity may be educational or job or any kind of opportunity. So why opportunity kana? I felt ambivalent about this opportunity. Just mixed ka ta'e wayiin qaba jechaa jirra jechuudha. Waa'ee carraa kana miira lamatu natti dhagahama. Miira garaa garaa jechuu yoo barbaanne I felt ambivalent. I felt ambivalent about this opportunity. What do you feel ambivalent about something? Put your answer in the comment section. What do you feel ambivalent about? Maaltu sinitti dhagahama miira wal makaa. Right now or at this moment or at this instant, do you have any ambivalent about something? Write it or put it in the comment section. I felt ambivalent about this. I felt ambivalent about this. Jennee waan issue sana
galchuu dandeenya jechuudha. Great. I think he's ambivalent about this job. I think he's ambivalent about this job. Waa'ee hojii kanaa inni miira wal makaa waan qabu wayinatti fakkaata akkasan se'a jechuu barbaan. You can say that I think he is ambivalent about this job. I think he's ambivalent about this job. He's ambivalent about this job. Jechuu dandeenya jechuudha. Good. Inni kabiraan discrepant with. Discrepant with. Discrepant with jechuun immoo kan wal mormu, kan wal faalleessu. Fakkeenyaaf waan atamma jette kun kana faana wal faalleessaa. Waan abaluun godhe kana faana wal faalleessaa. Wanta abaluun taasise yookiin abaluun jette dhugaa jiru yookiin haqa jiru faana wal faalleessaa. Kanaafan kana fakkaatan. So akka kana jechuu barbaan discrepant with. Discrepant with ka jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Interesting. Fakkeenyaaf your speech discrepant with the truth. Your speech discrepant with the truth. Haasa'aan kee yookiis jechi kee waan ati jette kun dhugaa jiru waliin wal faalleessaa yookiin wal mormaa jechuu barbaan you can tell that your speech discrepant with the truth. Your speech discrepant with the truth jechuu dandeenya jechuudha. His examples are discrepant with the facts. His examples are discrepant with the facts. Fakkeenyi isaa haqa jiru yookiis dhugaa jiru waliin wal faalleessa jechaa jirra jechuudha. Akka kana jechaa jirra jechuudha. Good or great. Mee isin immoo miirri kee wal makaadhaan itti fakkaata waa'ee hojii kanaa. Waa'ee hojii kanaa miirri kee waan wal makaa wayiitiin itti fakkaata. Clear kan ta'e miti jechuu barbaan afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Akkuma kana immoo bu'aan ati argatte qorannoo dur ture waliin wal faalleessaa, wal morma yookiis wal faalleessaa yookiin rizaaltii ati argite yookiin faayindiingiin kee kun qorannoo dur turan waliin wal faalleessaa yoo jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu leave your answer in the comment section. Put your answer in the comment section.